Yoyyaa jajjaboowwan nagaa keessan nagaa kootee waan haaraatiin deebi'ee dhufeetan jira ibsaa bisirra. Yuutuubaroota kan taataniif yuutuubarii amma kan jalqabu barbaadan yuutuubiif akkaataa ittiin galumsa ittiin hojjetachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Aappii KMaster kan jedhamu kanaan appilikeeshinii kana Play Store irraa buufadhaan isiniin jedha. Gaduma viidiyootiin wajjin ta'a. Sanduuqa garuu warroon YouTube channel keenya faaraa taatan subscribe gochuun gargaree keenyatti makamaa isiniin jedha. Yeroo daawluu godhatan kunoo bifa kana qabatee isiniin dhufaa kunoo ishii kanarra ni tuqxu. Mallattoo ishii kanarra erga tuqxanii kunoo isa kanaaf ni filattu jechuudha. 16:9 erga filattanii kunoo ofii isaatii fofa'ee gara kanatti isiniif fida. Erga gara kanatti isin fidee background kan jedhu ishii kanarra ni filattu. Background erga filattanii kunoo backgroundoota jiran keessaa tokko ni filattu jechuudha. Kan barbaadan filattu. Erga filattanii irra ni tuqxu. Kanumarra ni tuqxu. Erga tuqxanii kunoo bifa kana isinii qaata. Kunoo ishii kanarra ni tuqxu. Ishii erga tuqxanii kunoo ni gurraachessitu. Ishii kanaan tuqxaniitu achum keessa otoo hin bahin immoo kunoo jillaa kanarraa kana ni kunoo akkas ni godhattu jechuudha. Erga akkas godhattanii asiisotumaan bahin kunoo kanarra seentanii kunoo as keessaa kunoo travel and activity kan jedhu kanarra ni filattu. Achi keessaa kunoo travel ishiyettu ishun gubbaa kanarra ni filattu jechuudha. Kunoo ishii kanarra ni filattu. Kunoo akka kanatti isiniif deemaa jechuudha. Kunoo akka kanatti erga isiniif deemee isinimmoo galumsa itti godhattu. Fakkeenyaaf amma an hacee miidiyaa jedheetan ilaala. Kunoo laayir kan jettu kana nan filadhaa jechuudha. Ishee ergan filadhee miidiyaa kan jedhu gubbaa kanarraa ni filadha. Ergan isa filadhee amma fakkeenyaaf suura haceen tokko kunoo kanumaan fudhadha. Kanumaaf haa ta'u kana tuqee crop kan jettu kunoo gajjallaa kanarraa ni filadhaa jechuudha. Ergan isa filadhee maas kan jedhu kana tuqeen as tuqeen giingeffadhaa jechuudha. Ergan giingeffadhee as tuqeetan kunoo olsiiskadhaa jechuudha. Kunoo akka kanattiin tolfadhaa jechuudha. Akkas ergan siqee immoo kunoo as keessaa laayir kan jettu keessaa tekstii filadhaa jechuudha. Ergan tekstii filadhee hacee miidiyaa waan ta'eef hacee miidiyaa kunoo hacee miidiyaa jedhee barreesseetan jira. Ergan hacee miidiyaa jedhee barreessee kunoo akka kanatti nan guddifadhaa. As keessa seenetan kalarii isaa gurraacheffadha. Ergan gurraacheffadhee gadi siqeetan hoteelis kan jettu kanarra nan diibeeffadha jechuudha. Adiin godhadha. Bifa adii akkanaaf qabaatuu fi akka miidhagee seerannaaf mul'atutti jechuudha. Hacee miidiyaa kan jedhu irra tuqeetan in animation kan jedhu kana nan filadha jechuudha. Ergan filadhee gadi siqa. Ergan gadi siqee asirraa kunoo left kan jettu kana nin filadha. Sorry. Kunoo asii isaan kana keessaa ni filattu jechuudha. Kunoo whip right kan jettu. Ergasii suuta jedhee akkasiniif jedhuuf akkas hooftu jechuudha. Erga hooftanii kunoo akka kanatti ni kuttu jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Kunoo yeroo kuttan akka kanattiin isiniif miidhagee taa'a jechuudha. Kun jalqaba viidiyoo keessanii yeroo godhataniif isin gargaara jechuudha. Amma immoo muuziqaa itti galchuutu nuuf jechuudha. Adiyoo kan jennu kana fudhanneet suuruma hacee kana ni filanna. Wal faana ni deema waan ta'eef kunoo erga akkasii immoo suura hacee kana isa kanarra xunnee kunoo gara kana tuqsadee dalgee kana ni filannaa jechuudha. Ishii filanneetu sarraa ishii kana filannee kooppi nu goonaa. Erga kooppi goone ni xiqqeessinaa jechuudha. Erga xiqqeessine isa jalaa immoo tuqneetu overall animation kan jedhu kanarra blink slows kan jedhu kana ni filannaa. Sorry flicker kan jedhu kana kunoo isa kana faana deema waan ta'eef kunoo akka kanatti ni fidannaa jechuudha. Erga akka kanatti nuuf ta'e kunoo akka kanatti nuuf ta'e tekstii keessa galee subscribe
channel keenya namni yaadate akka subscribe nuuf godhuuf fi share subscribe like share akka nuuf godhan yaadatanii namoonni immoo gadi iskinii kaawwanna. Kunoo gadi iskinii hidda kaawwanni layer kan jettu kana keessa kunoo drawing kan jettu kanarra ni filanna. Erga filannee kunoo akka kanatti ni teessifanna. Ammas isumarra xunneet copy nu godhannaa jechuudha. Copy erga godhannee akkas goona. Ishii kanasuma kana keessa in animation keessa galleet akkas godhan. Isa gubbaa kanammoo kanum keessa seenne gadi erga deemnee faallaa isaa ni godhannaa jechuudha. Kunoo nama ni ilaalla. Kunoo nuuf ta'ee bifa nuti barbaannu ni jechuudha. Muuziqaan keenya amma gadi deemnee kunoo as tunnee erga gadi siiqnee kunoo kanaan ni kunna. Erga kunnee kunoo as keessa settingii keessa ni seennaa jechuudha. Yeroo viidiyoon keenya dhumu akka gurraacha'uuf kana on goona. Amma saadiyoo keessa seennee gadi gidmaatti on ni goona jechuudha. Ni ilaalama. Kunoo bifa ajaa'ibaa nu ta'ee jira. Amma modhuma